Naayijeeriyaa kutaa kaanootti diraamaan tiktookarii beekamaan Idris Maayi Wishiram dubartii gabaabduu waliin dalagee daatti fide. Urjiin Katalooniyaa daddaree ganna 18 Laamin Yamal jaalaleessaa rapparii Arjentiinaa Niikii waliin gargar bahe jedha odeessi Milkoo dhaqqabe. Yaada kun chaanala yuutuubii Milkoo Entertainment irraan dinqii tibbanaa torbaniin isin bira gahu. Manni murtii kaaba Naayijeeriyaa bulchiinsa kaanoo namoonni lameen tiktookii irratti akkaan beekaman erga viidiyoo jaalalaa keessa jiraachuu isaanii mul'isu maxxansanii booda akka dafanii wal fuudhan murteesse. Namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa uuman beekaman kunneen Idris Waayibdiin Basiraayyar jedhamu. Bulchiinsa kaanootti jaarmeen qabiyyee fiilmii to'atu fiilmii seensarshiip boordiin gurbaan kun dubartii gabaabduu faana ta'uun viidiyoo jaalalaa saphoo cabsuu fi jibbisiisaa ta'e hojjeteera jechuun erga ibsee booda dhimmi namoota kanaa miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee qoodame. Aangoonni kaanoo viidiyoon tiktookaroota kanneenim duudhaa fi safuu hawaasaa kan cabsu akkasumas aadaa fi amantii hawaasaa kan balleessu ta'uu ibsani. Qondaalli naannoo kana Mujaahidiin Aminuddin akka jedhanitti tiktookaroonni kunneen ji'a lama keessatti wal fuudhuu akka qaban manni murtii ajaje. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uuman beekaman kunneen viidiyoo safuu hawaasaa fi duudhaa amantii hawaasichaa sarbu erga maxxansanii booda mana murtiitti dhiyaatani. Maarree dhimmi Maayi Wishiram fi Yaara Gudaa yeroo ammaa kana mana murtiin qabamee jira. Manni murtichaa gaa'ela namoota kanneen akka raawwachiisu boordii hizbaatti ajaja dabarse. Tarkaanfiin kun namoota bulchiinsa kaanoo keessatti faallaa duudhaa aadaa fi amantii hawaasaa deemanii barnoota ta'aa jedhaniiti turan. Tarkaanfiin kun namoota bulchiinsa kaanoo keessatti faallaa duudhaa aadaa fi amantii hawaasaa deemanii barnoota ta'aa jedhan qondaalle kun. Kanaanis diraamaan safuu hawaasaa cabsuu kanaan baay'inaan gara tiktookiin biyya keenyatti raawwatus otoo mana murtii kaanoof dhiyaatee raajii hedduu argina turre. Dardarri warra Katalooniyaa hidda dhaloota Afrikaa imala jaalalaa ganna 18 gadiin eegaluun qeeqiisa mudatee ture. Ta'us qeeqaaf gurra kennuu didee moodelistii hanga raapparii akkuma daayipparii jijjiire. Aleeksi Paadiilaa waliin utaaluu eegale. Baatii Baaskees waliin galaana jaalalaa daake. Achiis raapparii Arjentiinaa Niikii bira dabareen qaqqabe. Gurbaan umriin xiqqaa kubbaa mirmirsuun jaallattoota kubbaa miilaa ajab jechisiise. Dirree jaalalattis akkuma kubbaa miilaa dubartoota adamse. Laaminee Yamal erga jaalala jalqabuun isaa ibsame miidhamni irra deddeebiin isa mudatee ture. Miidhamni isa irra gahaa tures jalqaba naannoo qaama saalaa isatti dhukkubbii dhagameen ture. Maarree dubbiin reefuu Yamalitti bitaa gale. Akka durii dirree kubbaa miilaa keessa garmaamuun hin haffe. Ta'us harkan kennuu jechuun tapha El Clasico irratti Yamal dursee akka malee dhaadate. Barseloonaan Maadridiin Bernaabootti mo'ame kanaanis namoonni isa irratti kaanii fi qeeqan haalaan dabalani. Irra caalaan isaanii ammoo Yamaliin oduu jaallatta kan jedhuun ibsani. Ergasii Niikii Yamal waliin yeroo baay'ee hin argamne. Tarii erga Real Madridiin mo'amanii Yamal akkas qeeqame isarraa adda ba'uuf murteessite. Wanti ibsame hin jiru. Gurbaan akka feeteen kun akka Leo Andres Messi fa'aa galuuf qabee jireenya isaa achitiin qabatee nama jiraatu miti. Miidiyaa hawaasaa irratti waa'een isaa akka malee dhaadheeffamu fedha. Abdiin Katalooniyaa fakkiin Leo Andres Messi lamina Yamal erga godaa marmaaruu eegalee hariiroon isaaf kubbaa miilaa gidduu jiru waan laafe fakkaata. Ta'us gurbaan fandalaaltuun kun har'a riqicha isaaf Niikii gidduu jiru cabsuun michooma kubbaa miilaa waliin qabu haaromsuuf waanchicha fakkaata. Gurbaan Kataleen kun jaalallee raapparii Arjentiinaa waliin ture naga'eera waan jedhe fakkaata. Dhumni dubbii akkuma surree osoo fiiganii hidhatan osuma fiiganii hiikatan jedhan ta'e. Jaalalli aartistii beekamtuu Arjentiinaa fi taphataa Barseloonaa Laamin Yamal ji'a 3 caalaa hin turre. Amma boqonnaan kun cufameera. Yamal ga'umsa isaa duritti deebi'uuf murteesseera. Darbee ilaalla. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabuuf dirqamna. Ittiin waliin qabaattaniif galatooma. Horaa bulaa deebana.